Amaan jedhama. Yeroo hunda bakka kana ta'a. Maali ilaalaa jirta? Qorataa Mabraatuun jedhama. Maali? Wanta nama kofalchiisuun dubbadhe? Hundumtuu maraataadha jedhee nama yaade. Dubbisuuf yommuu dhuftu na ajaa'ibeeti. Maarri ati bar maraatuu miti. Ani garuu naannoo kootti argamuu isaan jaalanne. Har'a waan gammadee fakkaata. Akkam? An beeku garuu akka nama waan ta'e argateetti kolfaa oole. Waan ta'e argateetti akka. Tarii. Rakkoowwan biizines irratti nu mudatan akkamitti akka hiikuu qabnu kan jedhu irratti. Eeyyeen. Namni kamiyyuu biizinesa barbaadu irratti hojjechuu qaba. Wanni barbaadu yeroo hojjetu sirriitti milkoofta. Naan galle. Fakkeenyaaf wanta ati jaallattu baay'in. Kubbaa miilaa. Kanaafuu otoo kubbaa miilaa irratti xiyyeeffattee sirriitti milkoofta. Dabalataanis immoo kubbaa miilaa osoo taphattee dubartoota umurii keetiin jiran ofitti harkisuu dandeessaa jechuudha. Meeshaan Geetaachoon ittiin ajjeefame meeshaa kana keessaa bahe. Kanaaf meeshaan sun isuma jechuudha. Sirriitti. Meeshaa Geetaachoon ittiin ajjeefamedha. Hiriyaa ko ragaan oomiyyuu hin badu.